Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad yeroo jalqabaatiif uummata Amaaraa rifachiisan. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, oduu addaa qabnaa hanga dhumaatti hordofaan affeerraa keenya. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad yeroo jalqabaatiif uummata Amaaraa rifachiisan. Amma oduu bal'inaan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gaaffii abbootiin amantaa Oromoo yeroo dheeraaf gaafachaa turan hojiirra waan oolchanii seeraan raggaasisaniif garee jibbaa Oromoo qaban akkasuma garee milikiif sagadan gadda guddaa keessa galcheeti jira. Kanarraa ka'uudhaan arsitoonni Amaaraa jibbaa afaan Oromootii qaban irraa kan ka'e uffata gurraacha uffachuun gaddaan tuulamanii imimmaan dhiigaan makaa harcaasaa fuula miidiyaa isaaniitiin gadda isaa itti agarsiisachaati jiru. Kanaaf artistoonni Oromoo yaada quubsaa itti kennaniiti jiru. Jalqaba irratti raajiidha jechuun kan dubbii isaa eegale artist Galaanaa Gaaromsaati. Of ta'uuf wal ta'uun akkanatti diina keenya maraachaa edaa jechuun yaada isaa itti fufe. Itti dabaluunis lafa koo jaallachaa nama koo kan jibbu, jaarraa tokko oliif shira kan lallabu, kan seenaa namaa hatuu fi kan walqixxummaa jibbu maaltu nu dhibiree hammaa maraatu jechuun Galaanaa Gaaromsaa yaada isaa xumure. Adii uffanna, adii unanna, adii dubbanna, nu biraa moo'icha, nu biraa gammachuu jechuun kan dubbii isaa eegale immoo artist Caalaa Bultumeeti. Itti dabaluunis jara artistii ofiin jettu kanarraa maal barana jechuun gaaffii isaa dhiyeessuun yaada isaa itti fufe. Siyaasaaf amantiif osoo hin taane bu'uurumarraa namummaa keenya akka jibban, kana malees afaan keenyaa fi aadaa keenya gonkumaa akka hin mul'annee fi akka hin guddanne irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiraachuu isaanii irraa barachuu qabna jechuun artist Caalaa Bultumee yaada isaa itti fufe. Warra nama nyaatuun nama nyaattu jedhanii naasisan malee hin ta'u jechuun kan dubbii isaa eegale immoo artist Liqaa Tafariiti. Itti dabaluunis warra Aayyoo koo boochisee itti sirbi har'a gaafa jarri bu'an fuudhana kajeelchita jechuun artist Liqaa Tafarii itti qoose. Artist Jaafar Yusuf dubbii isaa jalqabaatiin paaspoortii bara dheeraa nurkaa badee barbaadaa turre amma bakka dhibee keenyaa tokko keessa arganneera jechuun dubbii isaa eegale. Itti dabaluunis mul'ata gaarii qabaannaa mul'achuun kee salphaadha jechuun yaada isaa itti fufe. Garmalee of tuuluun jibbaa ofirratti tuuluu jechuun yaada isaa xumure. Kan walitti qindeessee isiniif dhiyeesse Aatu Qaataa yoo ta'u, oduu keenyaas marii xumurree hanga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.